Akkam jirtu hordoftoota fi dhaggeeffattoota chaanelii yookiin toora yuutuubii kootii. Har'ammoo viidiyoo haaraa kan namoota deemuu hin dandeenye biyya Tarkii keessatti argamanii sababni isaa maali? Saayintistoonni fi qorattoonni garaagaraa akkasumas saayintistoonni waa'ee jiinii qoratanii saayintistoonni, baayoloojistoonni, meedikaal ekspertoonni kan kana fakkaatan maal akka yaada akkamii akka isaan kennanii wajjiniin ilaallaa turtii gaarii wajjiniin dabarsa. Akkuma argitanii namoonni kun harkaan deemaa jiru. Wanti kun fuuncaa evoluushinii fi akka hubannuuf nu gargaarudha jedhee jalqaba. Obboloonni kun akka bineensotaatti adeemu akkuma argitanii ijoollummaarraa ka'anii akkasumatti kan ol guddatanidha jechuudha. Saayintistoonni maatiin akkasii akka hin jirre hin dubbatu jechuun uumamni akkasii kan dura akka hin argamne jechuudha. Argannoon kun akka icciitiitti qabameeti kan inni ture biyya Turkii keessatti. Namoonni kun baadiyyaa Turkii keessa jiraatu. Addunyaarra wantoonni akkasii akka hin jirrellee akkasuma dubbatamaa jira yookiin argannoo jalqabaate jechuudha. Namni amma kun gara bineensaatti akka inni deebi'aa jiru yookiin immoo gara jaldeessaatti. Duraan saayinsiin namni jaldeessara arge akkuma jedhu gara sanatti akka inni asii gadi bu'aa jiru yookiin divoolv gochaa jiru. Evolve gochuu dhiisee gara divoolv gochuutti akka inni deebi'aa jiru viidiyoo kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha akka saayintistoonni jedhani. Kun immoo kan inni ta'e ture waggaa miiliyoona 4 duradha. Namni sanyii namaa kan isaan akkasitti jedhan jiraachaa turan jechuudha. Kun sababa jiiniidhaaf ta'uu danda'a jedhamee yaadama. Jarri kun immoo quunnamsiistuu jaldeessaa fi nama ta'uu danda'u jedhamee yaadama jechuudha. Abbaa manaan kuniin akkuma isin viidiyoo irraa argitanii haadha manaa isaanii wajjin jiraatu. Ijoollee 18 qabu. 12 nagaadhaan dhalatan, isaan keessaa 6 immoo rakkoo garaagaraa qabu turani. Namichi kun akkasitti deemu kun nama machaa'e fakkaata, garuu sababa hanqinaan dhalateefidha kanneen akkasitti sochii kana gochaa jiru. Obboloonni isaa garuu akkasittiin akka isaa kanatti ol dhaabatanii deemuu danda'anii asii gadi jedhaniiti kan isaan deemanii bifa kanaan lafa rukutamu jechuudha. Gogaan isaa harka isaanii baay'ee furdaadha. Akkuma argitanii saayintistoonni jalqabaa yeroo arganii gara boodaatti namni akka deebi'aa jiru ibsuu yaalanii turan yookiin asii gadi namni akka guddachaa jiru jechuudha. Waan nama dhibu lafeen isaanii kan jaldeessaa wajjin baay'ee ol fakkaata. Qorattoonni deemsi isaanii kan jaldeessaa fakkaata jedhanii ibsanii turan jechuudha. Sababni kun kan ta'e jedhamee yaadamuufis sababa hanqina jiinii yookiin immoo jiiniin kan jaldeessarraa yookiin uumama jalqaba namoota duraan turan irraa yookiin immoo sapheensi kan ta'an irraa dhufeen jedhamee yaadama jechuudha. Kan biraa sammuun isaanii sirnaan hin bilchaanne yookiin hin geenye jira. Afaan dubbachuullee akkasuma hin danda'ani. Kunis saayintistoonni caalaatti akka isaan hubatanii maaliif bineensi dubbachuu hin danda'u sirriitti ol jedhee deemuu hin danda'u. Kanaaf saayintistoonni akka isaan more convinced yookiin akka isaan amanan ta'uu isaan dandeessiseera jechuudha. Saayintistoonni Jarman waan dinqisiisaa tokko qabatanii dhufanii turanii. Saayintistoonni kun maal jedhanii namni saayintistoonni Jarman innis saayintistoonni kun akka jedhanitti namni socho'uudhaaf jiinii barbaachisa. Jiinii isatti nama sochoosu sanatu isaanitti hanqate jedhanii ibsanii turan jechuudha. Jiinii dhaabbatanii deemuu yookiin jiinii ol jedhanii deemuu hanqina akka isaan qaban ibsame jechuudha. Namoonni tiyoorii kana hin fudhanne immoo akkas jechuun amanu.
namoonni tiyoorii isaan Jarman kaasan kana fudhanii akka jiran evolushiniin deemsa walxaxaadha malee deemsa jiiniin tokko sababa hir'atee fi namni ol jedhee deemuu dhiisuu miti jedhanii ibsanii turanii jechuudha. Ijoolleen kun egaa uumamumaanii fiizikaalii yookiin sammuudhaanis meentaalis rakkoo qabataniiti kan isaan gara addunyaa kanaatti dhufanii. Yaadni biroon kan ka'aa ture gaafa isaan dhalatanii ogeessonni yookiin karaa fayyaadhaanii ogummaa gaariidhaan yookiin bifa gaariidhaan akka isaan hin qabamnedha kan ibsame yaadni biraan kan ka'e jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya